Video kana keessatti warroonni DV bara 2026 guutan wantoota beekuu qabdan afur qabadhee siif dhufee jira. Wantoota kanneen afran beekuun dirqama keessanii DV bara 2026 apply gootanii warroonni guutanii carraa eeggachaa jirtan. Wantoonni kunniin maalidha kan jedhu ni ilaalla. Tokkoffaarratti kan ilaallu DV bara 2026 carraa isaa ilaallachuun yoomirraa eeggala yookaan immoo DV nu dhaqqabeera moo nu hin dhaqqabne kan jedhu yoomirraa kaasnee ilaaluu dandeenya kan jedhu jalqabarratti isiniin dhaqqaba. Lammaffaa immoo dhiibbaa pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa kana filatamanii aangoo irra jiran Doonaald Tiraamp fi DV irraan gahuu danda'an dhiibbaan isaan DV irratti fiduu danda'an jedhamee gama hundaan gama siyaasaatiin gara adda addaatiin yaadamaa jiru maalidha kan jedhu lammaffaa irratti isiniin dhaqqaba. Sadaffaa irratti biyya Ameerikaadhaa namoota DVdhaan gara biyya isaaniitti galuu danda'an namoota meeqaaf heeyyamti kan jedhu ni ilaalla. Lammaffaa immoo viizaa karaa ittiin argachuu hin dandeenyetu jira. Karaan kun maalidha kan jedhu asuma keessatti ni ilaalla. Afuraffaa irratti immoo kan ilaallu DV'n bara 2026 yoo kan isin dhaqqabu ta'e wantoota isin guutuu qabdanii fi isin qopheeffachuu qabdan asiniin kan dhaqqabu ta'a. Gabaabinumatti viidiyoo kana keessatti warroonni DV bara 2026 guutanii carraa kana eeggachaa jirtan viidiyoon kun hedduu tokko isin fayyada. Hanga dhumaatti daawwachuudhaan irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Hanga dhumaatti yoo daawwattan irraa fayyadamtu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raappe bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Video kanaan DV bara 2026 warroonni guutanii yookaan immoo apply gootanii eeggachaa jirtan carraa kana maal gochuu akka qabdan tokko tokko ni ilaalla. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftanii YouTube channel kun YouTube channel kan keessanii kan teknooloojiidhaan itti wal bartan hojiiwwan online teknooloojii kamiinuu kan wal qabate barnoota teknooloojiidhaan wal qabate hojii online wal qabate social media kana wal qabate kamiyyuu ni argattu waan ta'eef subscribe gochuudhaan family keenyatti dabalamaa isin jechuu barbaada. Kana qofa osoo hin taane viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyada ni tajaajila jettanii yookaan yaaddan ta'e immoo subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan eegalaadha. Daayi. Gara barnooticha keenyatti ceena. Egaa jalqabarratti kan ilaallu jechuudha DV bara 2026 warroonni guutan jechuudha. DV bara 2026 carraa isaa ilaalu yookaan immoo riizaltii isaa ilaaluun yoomirraa eegala kan jedhu isiniin dhaqqaba jechuudha. So baay'een keessan akkuma beektan DV bara 2026 warroonni guutan akkaataa apply gootanii carraa kana eeggachaa jirtan jechuudha. Egaa kanaan dura akkuma baay'een keessan beektan DV bara 2026 kana guutuun kan eegalame Oktoobar 2 kaasee hanga Noovembar 7 ture. Guyyoota kanneen gidduutti kan DV apply gootanii formii isaanii guutanii warroonni fixan carraa kana eeggachaa kan jirtan jechuudha. So kanaafiyyuu DV bara kana carraa kana ilaalachuun yookaan immoo riizaltii kana ilaalachuun yoo eegalama warroota jettaniif Meey 3 bara 2025 irraa kaasee carraa kana ilaalachuu ni dandeessan jechuudha. Carraa kana ilaalachuun kan jalqabamu Meey 3 bara 2025 irraa kaasee riizaltii yookaan immoo carraa DV kana ilaalachuu ni dandeessan. Maalitti fayyadamnee kan jedhu immoo baay'een keessan ni beektanii yeroo formiin guutanii formii DV apply gootanii formii san guutanii geessitanitti dhumarratti confirmation number yookaan immoo koodiin muraasa ta'e tokko isiniif kennama. Confirmation number isinitti fayyadamuudhaan toora websaayitii sirrii dv.state.com irra seenuudhaan riizaltii keessan ilaaluu dandeessanii yeroo riizaltii itti ilaaltanitti viidiyoo gabaabduu akkaataa ittiin ilaaluu dandeessan kan isiniif hojjedhu jira kan bara darbees kan isiniif hojjedhe jira waan ta'eef foormula masanii ilaaluudhaan yookaan steep masanii ilaaluudhaan viidiyoo san ilaaltanii irraa fayyadamuu dandeessan. So Meey 3 booda DV bara 2026 riizaltii isaa ilaaluu yookaan immoo carraa isaa ilaaluun ni eegalama. Itti fayyadamaadha. Lammaffaa irratti immoo dhiibbaa pirezidaantiin Ameerikaadha yeroo ammaa kana Ameerikaa bulchaa jiran Doonaald Tiraamp DV irratti qaban maalidha kan jedhudha haa ilaallu. Egaa DV'n piroogiraamiin kun hin barbaachisu kun namoota jedhan keessaa tokko Doonaald Tiraampiidha. Sababni isaan kana jedhaniifis namoonni gara Ameerikaatti dhufanii biyya keenya keessatti hojjechuu qaban namoota dandeettii qaban qofa ta'uu qaba kan jedhu waan jedhanii yaadaniif carraa kanatti namoonni akka fayyadaman hin barbaadan. Namoota Ameerikaa jiruu fi Ameerikaadhaaf hojjechuu danda'an qofti carraa kanatti akka fayyadamuu danda'anidha kan isaan yeroo baay'ee kaasan. So kanaan wal qabatee dhiibbaan DV irratti isaan ni geggeessan jedhameetiin yaadu namoonni gara Ameerikaatti carraa kanaan deemuudhaaf carraan isaan dhaqqabe namoota barnoota gahaa qabanii fi dokumantiiwwan jedhame DV lootorii yeroo guutanitti dokumantiiwwan achirratti guutantu jira. Information achirratti guutantu jira. Ulaagaalee mataa isaanii kaayanii jirani. Ulaagaalee san namoota guutan sakatta'insa cimaan itti godhama jedhameetii yaada. Sababni isaas dhiibbaan isaan kanarratti fiduu danda'an kana waan ta'eef jechuudha. So warroonni carraa kan argattan immoo
dokumentii jedhame san qabaachuun booda irratti deemna. Dokumentii kunniin maal maalidha kan jedhu booda irra kan ilaalu ta'a jechuudha. So walumaa galatti garuu dhiibbaa mataa isaanii ni fidan namoota gara Ameerikaatti seenan kunni carraa DVtiin barnoota dhugumaan ni qabu moo dokumentii gahaa qabu moo biyya keenya ni jijjiiramoo hin jijjiiran kan jedhu sakatta'insi cimaan itti godhamuu danda'a waan ta'eef. Sadaffaa irratti immoo Ameerikaan namoota meeqaaf carraa DV kana laatti kan jedhudha. Egaa kanarratti wanti nu ilaalu maalidha? Bara tokko keessatti yookaan immoo carraa DV bara tokko keessatti addunyaa kana ardiiwwan jiran 7 irraa gara Ameerikaatti carraa kana fayyadamanii seenan namoota 55,000 gara Ameerikaatti carraa DV kanatti fayyadamanii ni seenan jechuudha bara baraan. Kanaafuu bara 2026 kanatti illee namoonni 55,000 carraa DV kanatti fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Carraan DV kun namoota yoo kan dhaqqabu ta'ee viizaan akkamitti namoota dhorkamuu danda'a kan jedhu gaafii namoota baay'eeti. Egaa carraan kun erga isin dhaqqabee booda viizaa argachuun dirqama keessanii. So carraa viizaa kan argachuudhaaf immoo dokumentii isin gaafata. Dokumentiin keessan kan dhugaa hin ta'e yoo ta'e yookaan immoo dokumentiin achirratti isin guutan sun kan sirrii yoo kan hin taane ta'e carraa DV dhabuu keessanillee ni jira. Carraa qofti na dhaqqabee reettanii yoo teessan dokumentii gahaa yoo hin qabaatin gara Ameerikaatti carraa kanatti fayyadamuun hin danda'amu waan ta'eef. Egaa carraa kanatti biyyoota addunyaa kana keessatti argaman yookaan immoo ardiiwwan addunyaa kana keessatti argaman keessaa baay'inaan Afrikaa keessaa fi Eeshiyaa keessaati namoonni gara Ameerikaatti carraa kana fayyadamanii kan seenan. Biyya tokko keessa namni gara Ameerikaatti seenu yookaan immoo baay'inni namoota gara Ameerikaatti deeman parsantii 7dha. Parsantii jiran kana keessa nama 55,000 kana keessa parsantii 7 kan ta'u biyya tokko keessa carraa kanatti fayyadamee gara Ameerikaa deemuu ni danda'a. Ulaagaalee boodarra isinitti himuudhaaf deemu kanneen yoo kan guutu ta'e jechuudha. Parsantii 7 jechuun nama 3,850dha jechuudha. So Itoophiyaa keessa carraa kanatti namni 3,850 kun argachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee ardiiwwan baay'inaan gara Ameerikaatti deemuudhaan itti fayyadaman Afrikaa fi Eeshiyaadha. Baay'inaan namoonni ardiiwwan kanneen irraa gara Ameerikaatti seenanii biyyootatti yeroo deemnu immoo biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa Itoophiyaan sadarkaa jalqabaa irratti argamu. Carraa DV kanaan gara Ameerikaatti seenuu irratti itti aansitee Ijipti yookaan Gibsiidha. Itti aansuudhaan immoo Gaanaan sadaffaa irratti argamti jechuudha. Biyyoota Afrikaa keessaa biyyoonni kunniin carraa kanatti warroota itti fayyadamanidha jechuudha. Carraa DV kanatti Ameerikaanis namoota biyya kanneen irraa dhufan ni barbaaddi waan ta'eef. Addunyaa kanarratti biyyoonni DV irratti akka hin hirmaanne Ameerikaan dhorkite ni jiranii. Biyyoota 20tu argama. Biyyoota sanneen weebsaayitii isaanii irratti argaman asirra isiniif kaa'u weebsaayitii isaanii irra seentanii ilaaluu dandeessanii biyyoota 20 carraa kanatti akka hin fayyadamne gootee jirti Ameerikaan kanneen keessaa Afrikaan kan akka Naayijeeriyaa fi kan kana fakkaatan dhorkitee jirti. Biyyoota sanneen ilaaluu yoo barbaadan linkii description jala isiniif kaa'ee jira. Biyyoonni Ameerikaan akka carraa DV kanatti hin fayyadamne goote eenyudha kan jedhu 20 ilaaluu dandeessa. Dhumarratti carraan DV bara 2026 yoo kan isin dhaqqabu tahee maal gochuu qabdan maal irratti qophaa'uu qabdan kan jedhu haa ilaallu. Kutaa kana keessatti kutaa baay'ee namoonni baay'een barbaadanidha waan ta'eef hanga dhumaatti sirriitti na dhaggeeffadhaadha. Osoo viidiyoo kana hin xumurin immoo namoonni baay'een gaafii ni gaafattu. Gaafii isin gaafattan yeroo baay'ee viidiyoo keessatti dubbatameera yoo ta'e isiniif hin deebisu. Sababni isaas viidiyoo keessatti deebiseera waan ta'eef wanta addaa yoo qabaattan qofa karaa koomentiitiin na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. So as keessatti wanti isiniif deebisu carraa DV bara 2026 kun yoo kan isin dhaqqabu ta'e maal gochuu qabdan isteeppiiwwan jiran tokko tokko ni ilaalla. Sana dura garuu wanti isin beekuu qabdan maalidha? Biyya keenya keessatti wanti akkasiillee jiraachuu baatu heeyyama DV ni qabdi biyyi keenya. Carraa DV kanatti fayyadamuudhaaf wantoonni lama dhorkaadha. Kana dura wanti isiniif ibsuu barbaadu. Tokkoffaan maalidha? Biyyoota DV yoo guutanillee akka carraa DV ittiin fayyadamne dhorkaman 20 san keessatti ni argamu yoo ta'e namoonni biyya san irraa foormii kana guutanii carraan kun isaan dhaqqabe gonkumayyuu ni kufu fudhatama hin qaban. Lammaffaa immoo namoota yeroo barnoota isaanii guutan kun ni ilaallata biyya keenyas yeroo foormii barnootaatu jira. Foormii barnoota sana yeroo guutan namoota haayiskuuliidhaa ol taatanii fi dokumentii haayiskuuliidhaa ittiin barachuu keessan qabdan dhiyeeffachuu hin dandeenye. Namoonni sadarkaa barnootaa kana irratti hin argamnee fi achi ol hin taanee fi akkanumallee dokumentii kana hin qabne asirratti hirmaachuu hin danda'an. Carraa DV kana irratti hirmaachuu hin danda'an jechuudha. Carraan kun ni kufa jechuudha. Qofa osoo hin taane dabalataan maal carraa kennite namoota haayiskuulii qabanii dokumentii qabaniidha kan jalqabaa. Namoonni immoo barnoota isaanii kutaa 9 ol ta'anii yookaan immoo 8 ol ta'anii hojii biyyoolessaa kan jedhaman yookaan immoo dokumentii biyyoolessaa kan jedhaman dhiyeeffachuu danda'anii waggaa 2 hojjetan. Hojii mootummaa keessa ta'uu danda'a. Hojii mootummaatiin ala kan ta'e kan dhuunfaa dhaabbattoota adda addaa keessatti waggaa 2 hojjetee nama dokumentii dhiyeeffachuu danda'u. Namoota akkasiitiif carraa kennite. Tokkoffaa carraa kanatti fayyadamuudhaaf haayiskuuliidhaa ol ta'uu qabdanii yookaan immoo barnoota haayiskuuliidhaa ol barachuu qabdan. Lammaffaa immoo dokumentii haayiskuuliidhaa ol qopheeffachuu yookaan hin dandeenye ta'e dhaabbata intarnaashinaala ta'e yookaan immoo biyyoolessa ta'e mootummaas ta'uu danda'a miti mootummaa keessatti hojjettanii dokumentii waggaa 2dhaaf hojjettan yoo kan dhiyeeffatan ta'e
carraa kana fayyadamuu dandeessan. Dhumarratti DV'n bara 2026 yoo kan isin dhaqqabe ta'e maal gochuu qabdan kan jedhu haa ilaallu. Tokkoffaarratti dookumentii qopheeffachuudha. Dookumentiin isin qopheeffattan akkuma sadarkaa barnootaatiin garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf namni digirii qabuu fi namni digirii lammaffaa yookaan immoo dooktareetii qabu namni akkanumallee maastarsii qabu garagara. So kanaafiyyuu sadarkaa barnoota keessan baratan san irratti dookumentii mataa keessanii qopheeffachuun dirqama. Carraan DV kun yoo kan isin dhaqqabe jechuudha. Foormii yeroo guuttanitti sadarkaa ittiin guuttan saniif fakkeenyaaf digirii tokkoffaa qabattee yoo kan guutu ta'e digirii tokkoffaa dookumentii si barbaachisu hundayyuu qopheeffachuun dirqama keeti. Akkanumallee haayiskuulii dhallee baradha jettee haayiskuulii yoo kan jiraatu ta'e dookumentii haayiskuuliidhaaf si barbaachisu san dookumentii haayiskuulii ta'uu kan si ibsu kan qopheeffachuun dirqama keeti jechuudha. Inni biraa immoo kanaan wal qabate maalidha? Warroonni sadarkaa haayiskuulii hin geenyellee yoo kan jiraatan ta'e dhaabbata intarnaashinaala ta'e kan mootummaa ta'uu danda'a miti mootummaa keessatti waggoota 2 hojjettan yoo ta'e dookumentii ragaa qulqullummaadha yookaan immoo ragaa sirriidha. Dookumentii sirrii dhaabbatoota sanneen keessa hojjechuu keessan kan argisiisu kan waggaa lama ol hojjechuu keessan kan argisiisu qabatanii dhiyaachuu qabdan jechuudha. Haayiskuuliidhaan barnoota hin xumurre yoo ta'e yookaan immoo haayiskuulii irraa dookumentii hin qabne yoo jettan isa kana xumuruun murteessaadha. Garuu sadarkaa haayiskuuliitii olidha kan eeyyamu jechuudha. DV'n jechuudha. Namoota achii gaditti argamuuf DV kana yoo guutanis carraan argatanis argatuu baatanis carraan kun itti fayyadamuudhaaf dhiphaadha. Garuu darbuu ni danda'u dhiphaadha. Dookumentii dhugaadhaa ni barbaadu waan ta'eef. Dookumentii dhugaadhaa yookaan immoo isa intarnaashinaal ta'e qopheessuun dirqama keessa waan ta'eef. Egaa inni biraa immoo erga dookumentii keessan qopheeffatanii booda maalidha? Weebsaayitii addaatu jira. Innis kunis weebsaayitiin kunis maal jedhama? DS 260 kan jedhamu weebsaayitii of danda'etu jira. Weebsaayitii sanarra seentanii foormii guuttan. Foormiin kun kan sadarkaa barnootaa gaafata, kan guyyaa dhalootaa gaafata, wantoota baay'ee gaafata. So achirratti maal guuttan jechuudha? DS 260 kanarra seentanii achirratti dookumentii keessan ni guuttanii foormii achirratti argamu san guutumaan guututti ni guuttan jechuudha. Erga DV'n kun isin dhaqqabee beektanii ergasii immoo dookumentii keessan gahaa erga qopheeffatanii booda kan itti aanu maalidha? DS 260 kan jedhu kan information guutuu itti guuttan weebsaayita mataa isaa danda'etu jira. Achirra seentanii guutuu qabdan jechuudha foormii san. Sadaffaan immoo maalidha? Ragaa dabalataa qopheessuu yookaan immoo dookumentii dabalataa qopheessuu qabdan. So DV'n yoo kan isin dhaqqabu ta'e ragaa dabalataa jechuun kan sadarkaa barnootaatiin dabalata isiniif qabaachuu qabdan. Tokkoffaa paaspoortiidha. Paaspoortii qabaachuu qabdanii. Lammaffaa immoo guyyaa dhalootaa waraqaa ragaa guyyaa dhalootaa itti dhalattan qopheeffachuu qabdanii. Inni biraa immoo maalidha? Maatii wajjin yoo kan deemtan ta'e haadha manaa qabaattee yookaan immoo ijoollees qabaattee foormii isa yeroo guutu kan maatii kan guutu yoo ta'e kan haadha manaa kee wajjin yookaan immoo abbaa manaa kee wajjin guuttee akkanumallee ijoolleellee qabaachuu dandeessan. So dookumentiin ijoollees ta'e kan haadha manaa keetii yookaan immoo abbaa manaa keetii hundayyuu qabaachuu qabdan. Kan kee qofa osoo hin taane dabalataan haadha manaa kee wajjin guuttee yoo ta'e siidhaa carraan kan dhaqqabe waan ta'eef haati manaa kan kee si wajjin deemti yookaan immoo abbaan manaa kan kee si wajjin deema waan ta'eef so kanaafiyyuu maal gochuu qabdu jechuudha. Dookumentii isaaniillee qopheessuu qabdan. Maatis yoo qabaattan kan ijoollee guyyaa dhalootaa, waraqaa guyyaa dhalootaa fi kan kana fakkaatan kanneen qopheeffachuu dirqama keessan jechuudha. So carraa DV'tiif wantoota dookumentii dabalataa jedhamee kan ilaalamu isaan kanneenidha. Inni biraa immoo afuraffaarratti imbaasii deemtanii wantoota kanneen steepidhaan isinitti deemaa jira. Inni biraa immoo maalidha? Interview gootan. Eessa deemtanii? Imbaasii Ameerikaa deemtanii interview gootanii carraan DV waan isin dhaqqabee jira waan ta'eef interview gootanii jechuudha. Achi deemtanii interview gootanii ergasii immoo examination isinii kennama. Examination jechuun gaafii waliigalaa kan jedhamu ni gaafatamtu. Gaafii waliigalaa san examination san hojjechuun dirqama keessan jechuudha. Inni kunis isiniif kennama waan ta'eef. Inni dhumarratti immoo ashaaraadha kan qopheeffatan. Wanjala adda addaa yookaan immoo namoota wanjala hin qabne yookaan immoo wanta kamirraayyuu bilisa ta'uu kan keessan ragaa dabalataa yookaan immoo information dabalataa kan poolisaarraa ta'uu danda'a, ashaaraa keessan ta'uu danda'a, wantoota baay'ee qopheeffachuun dirqama keessan jechuudha. Isaan kanneen qopheeffachuun dirqamaadha jechuudha. Egaa wantoota anama isinitti himuudhaaf yaale kanneen yoo qopheeffattan steepidhaan yoo kan guutan ta'e carraa Ameerikaa deemuudhaaf yookaan immoo carraa kanatti fayyadamuudhaaf carraa qabda. Wantoota kanneen beektanii duraan dursitanii steepidhaan guutaa deemtan jechuudha. Egaa carraan DV bara 2026 erga isin dhaqqabee irraa kaastanii wantoota anama isiniin jedhe ulaagaalee isin amma guutuu qabdan dookumentii keessan qopheeffachuu irraa kaasee hanga ashaaraatti kan jiru jechuudha. Steepiiwwan jiran kan hundayyuu guutuu kan qabdan hangamitti hanga Seepteembar 30 bara 2026tti wantoota kanneen xumuruu qabdan. Guyyaa itti riizaltii DV keessanii ilaaltanii Meey 3 irraa kaasee gallakkifama jedhee jira. Carraa DV bara 2026 ilaaluun so erga sirraa kaaftanii erga carraan isin gahe kun erga carraan
singa irra kaastanii dokumentii adda addaa qopheeffachuu DNS 260 guutuu ergasii immoo paaspoortii keessan qopheeffachuu akkanumallee maatii keessa wajjin dokumentii maatii wajjin deemtan yoo ta'e dokumentii keessan qopheeffachuu interview gochuu examination hojjechuu ashaaraa wantoota kanneen step-dhaan kan gochuu qabdan hanga yoomititti hanga September 30 bara 2026tti wantoota kanneen qopheeffachuudhaan dhiyaachuu qabdan jechuudha carraa kanatti fayyadamuudhaaf maaliif September 30 booda carraan DVdha yookaan isin dhaqqabu ta'e achi booda ni cufama jechuudha carraan kun osoo isinitti hin cufamin September 30 dura bara 2026 jechuudha bara dhufu achi dura wanta kana guutuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii carraan kun akka isin dhaqqabu abdiin qaba warroonni carraan kun isin dhaqqabe immoo akka gammaddan abdiin qaba viidiyoo kana yeroo ilaaltan jechuudha egaa dhumarratti immoo DV bara 2026 kana yeroo guutanitti yookaan immoo carraan kun yeroo gallakkeeffametti wanta isin of eeggannoo gochuu qabdan lama isin dhaqqaba tokkoffaa confirmation number keessan gonkumayyuu gatuu hin qabdan resultii kana kan ittiin ilaaluu dandeessan carraan DV isin dhaqqabuu fi isin dhaqqabuu dhabuu kan ittiin ilaaluu dandeessan confirmation number keessaniin waan ta'eef confirmation number keessan kan yeroo DV itti guuttan dhumarratti screenshot godhaati yookaan immoo barreeffadhaadha kaadhaa isin jedhee viidiyoo kanaan dura irratti isin hojjedhesan qabaachuu qabdan lammaffaa immoo of eeggannoon isin gochuu qabdan gonkumayyuu toora weebsaayitii sirrii kan DV'n itti resultii ittiin ilaaltan yookaan immoo carraa kana ittiin ilaaltan linkii isaa description jala isiniif kaaya dabalataan immoo viidiyoo yeroo isaan May 3 irraa booda jechuudha carraan kun yeroo gallakkeeffame akkamitti ilaaluu akka dandeessan isinitti agarsiisa kana wanni isinitti himuuf hakarootatu baay'ata DV'n kun akka isin dhaqqabuuf wanta kana godhaadha hangana kafalaa kaffaltii kana kafalaa jedhanii weebsaayitii kanatti fayyadamaa isin jedhu fake weebsaayitii uuman fake weebsaayitii qarshii isin gaafata kafaltii isin gaafata kafaltii isin erga kafaltanii booda hattootaanii ni qopheessan jechuudha fake kan ta'e weebsaayitii sirriidha kan itti fayyadamtan dvprogram.state.com qofatti fayyadamtanii linkii isaa immoo description jala isiniif kaa'e isa sirriidha isa soba baay'eetu baay'ata yeroo DV'n carraan kun ilaaluun jalqabamu jechuudha namoota dogongorsiisuudhaaf isin dhaqqaba akka isin dhaqqabu isiniif godha qarshii hangana qopheessa kan isin jedhan hattoota baay'eetu jira jechuudha askaamaroota baay'eetu jira irraa of eeggadha isin jechuu barbaada carraa kana akka itti fayyadamtan abdiin qaba barnoota kanarraa immoo akka fayyadamtan abdiin qaba namootaaf share gochuu hin irraanfatinaa barnoota kan koo kanarraa asirratti umuree jira yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina gaafii qabdan qeeqa qabdan wanta qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naaf barreessuu ni dandeessanii warroonni hanga maatii YouTube channel kana hantan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa video kana like gochuudhaan xumuraadha yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina horaa bulaa